kan dhaggeeffataa jirtan kun Oromiyaa Raadiyoo UK'ti. Oromiyaa Raadiyoo UK London irraa afaan Oromoo, Ingilizii fi Amaaraatiin intarneetii gubbaarratti sa'aatii 24 tamsa'a. Yeroo hundaa torbaniin guyyaa sanbata diqqaa sagantaalee garaagaraa kallattiidhaan waan isiniif dabarsinuuf nu hordofaa. ይህ የምታዳምጡት ኦሮሚያ ሬዲዮ ዩኬ ነው። ኦሮሚያ ሬዲዮ ዩኬ ከለንደን በኦሮምኛ በእንግሊዝኛና በአማርኛ ዘወትር ለ24 ሰዓት በኢንተርኔት ይሰራጫል። ዘወትር ቅዳሜ ልዩ ዝግጅታችንን በቀጥታ ስለምናስተላልፍ ተከታተሉን።